Wallabdeen bahaa giddu galeessaa halkan kana haala ajaa'ibaan hammaataa buleera. Iraan haleellaa misaayilaa haaraa cimaa ta'e kan taasiste yoo ta'u, haleellaa kana sirna meeshaa waraanaa sadarkaa olaanaa qabu mul'iftee jirti jechuunis gabaafameera. Netanyahuun hin duune lubbuun jira jechuun ibsa kennaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun ergaa viidiyoo falmisiisaa ta'e kennaniiru. Ergaa kanaanis dhaabbilee niikularaa fi misaayilaa Iraan guutumatti barbadeessuu himuun mootummaa Iraan jigsuuf waraana lafoo erguuf kan qophaa'an ta'uu ifoomsaniiru. Kana malees uummanni Iraan fonqolchaaf akka qophaa'u dhaamaniiru. Marrattis Doonaald Tiraamp harka kennachuun dhagahame. Ameerikaan qoqqobbii boba'aa Iraan irra kaa'ame kaasuuf dirqamaa akka jirtu dhagahameera. Karaan Strait of Hormuz to'annoo Iraan jala galuu hordofuun dhangala'aan boba'aa balaadhaaf saaxilameera. Kana cinaatti Ameerikaan qoqqobbii boba'aa Iraan irratti kaa'ame kaasuuf akka dirqamte dhagahame. Koreen hidhoota warraaqsaa Iraan bu'uuraalee misoomaa Israa'el ijoo fi iddoowwan waraanaa Ameerikaa irratti xiyyeeffachuun halkan kana haleellaa marsaa 65 raawwachuu beeksise. Rukuttaa kanaan dhaabbileen boba'aa gurguddoon Israa'el Haifaa fi Ashdood keessa jiran rukutamaniiru. Ministeerri Enerjii Israa'el Eli Cohen akka jedhanitti haleellaa warshaa qulqulleessituu Haifaa irratti raawwatame mirkaneessuun miidhaan ga'e garuu baay'ee salphaadha jechuun xiqqeessaniiru. Kanuma waliin misaayiloonni Iraan gara buufataalee Ameerikaattis darbatamuun Saawudii Arabiyaa, Baareenii fi Yuunaayitid Arab Imireet irratti haleellaa gaggeessaniiru. Iraan haleellaan kun gocha ofirraa ittisuu ta'uu cimsitee dubbachuun haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan dhiyeenya kana Iraan irratti raawwataniif deebii guddaa kenname jechuun himteetti. Gama biraa ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii haleellaa dhiyeenya kana bu'uuraalee anniisaa Iraan irratti raawwatame hordofuun akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Deebiin Iraan yeroo dhiyootti kennite dandeettii waraanaa qabdu keessaa harka muraasa qofa akka ta'es dubbataniiru. Argaachiin Iraan of to'achuu akka filatte ibsuun haleellaan Iraan irra deddeebiin bu'uuraalee misoomaa ishee irratti raawwatamu deebii daangaa hin qabne akka kakaasu cimsanii dubbataniiru. Haleellaan Israa'el dhaabbilee boba'aa fi anniisaa kibba Iraan irratti raawwatte itti yaadamee bu'uuraalee misooma siivilii irratti kan raawwatame ta'uus ibsaniiru. Kunis wallabdee daran hammaataa dhufe kan agarsiisudha. Kana malees Iraan biyyoota hollaatiif ergaa cimaa ta'e dabarsiteetti. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ismaa'eel Baagaahim biyyoonni naannichaa guutuun Ameerikaa fi Israa'el naannoo isaanii hojii waraanaaf akka fayyadamne akeekkachiisaniiru. Seera idil addunyaa fi chaartara UN jalatti biyyi kamiyyuu lafti ishee yookiin meeshaaleen ishee mootummaa biyya biraatiif weeraraaf akka oolu hayyamuu akka hin dandeenye cimsanii dubbataniiru. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun haleellaa Ameerikaa fi Israa'el guyyoota 20 booda Iraan dandeettii yuuraaneemii badhaadhessuu yookiin misaayila baalaastikii oomishuu akka dhabde ibsaniiru. Ani hin duune lubbuun jira jechuun viidiyoo falmisiisaa kan gadhiisan muummichi nuti injifachaa jirra Iraan immoo diigamaa jirti jedhaniiru. Meeshaaleen waraanaa Iraan misaayilii fi dirooniin manca'aa jira jechuun warshaaleen qaamolee misaayilaa oomishanis barbaadaa akka jiran hubachiisaniiru. Yaa ta'u malee ergaa kanaaf ragaa qabatamaa tokkollee osoo hin kennin dhiisaniiru. Netanyahuun waraana lafoo Iraan waliin ta'uu danda'us akeekaniiru. Loltoota lafoo erguuf carraawwan hedduun jiraachuu ibsuun hooggansa Iraan keessatti caccabiinsi akka uumamu yaada dhiyeessaniiru. Hoogganaa olaanaa haaraan Iraan ammallee ifaa akka hin taane akka mul'annes ibsaniiru. Lubbuun jiraachuun isaanii shakkisiisaa ta'uu hubachiisaniiru. Akkasumas Ameerikaa waraana kana keessatti harkisuu isaanii haaluun dhugumaan namni pireezidaantii Tiraampiin maal akka godhan itti himuu danda'u jiraachuu danda'a laata jechuun gaafii kaasaniiru. Itti dabaluun waraanni kun kan namoonni hedduun tilmaaman caalaa saffisaan xumuramuu akka danda'us dubbataniiru. Wallabdeen kun gabaa anniisaa addunyaa irrattis dhiibbaa geessisaa jiraachuun himameera. Koreen hidhoota warraaqsa Islaamaa Iraan daandii boba'aa addunyaa irratti to'annoo cimsuu walqabateen gabaan boba'aa addunyaa haalaan dabalaa jiraachuun himameera. Deebii kana ministeerri maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent akka jedhanitti Waashingteen hanqina dhiyeessii salphisuu fi gatii boba'aa hir'isuuf jecha qoqqobbii boba'aa Iraan taankaroota keessatti qabamee ture walumaa galatti tilmaaman barmeela miliyoona 140 ta'u kaasuu dandeessi jedhaniiru. Gatiin boba'aa barmeela tokkoof doolaara 100 ol kan seene yoo ta'u Ameerikaa fi biyyoota addunyaa biratti yaaddoo guddaa uumeera.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoowwan dhiphachaa jiraachuunis himameera. Tarkaanfii waraanaa dhiphina furuu dadhabuun boba'aa Iraan qoqqobbii jala ture bilisa baasuuf akkasumas gabaa tasgabbeessuu fi daran akka hin hammaanne gochuuf carraa dhumaa ta'ee hafeera.